Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi kabajamtoota Malkaa Show yookaan Feesbuuka Kadir Ilmoon Bannaa jalatti argamtan har'a gartee waan baay'ee barnoota cimaa qabu ta'u qabadeen siif dhiyaadhee jira. Innis maali yoo jettan aappiin kun yuutuubii iimoo hunduma dalagaa gartee addaan hin citu aappii akkaan bareedaati. Aappii kana dura gartee namoonni hedduun nuuf himanii turanii kanaaf aappii kana akkamitti akka gartee daleessifannu isuma duraati jechuudha. Garuu wanta katabeeku qabdan aappii kana buustee laal isa duraan qabdu jalaa isa gartee amma fakkeenyaaf inni kun duraan hojjechuu didee jira. Isa san jalaa haquu qabdan dirqama. Isa duraa san hayxanii dileet gootanii jechuudha gabbuufattan. Erga gabbuufattanii isa san dileet gootanii gabbuufattan. Yoo ammoo gartee dileet goonee gadi hin buufnu jettan isiniif hin himaa jechuudha. Kanaaf na hordofaadha. Osoo gama barnootatti seenne yuutuubii Malkaa Show jettanii itti barreessanii saabskiraayib gootan. Hadiraa namni viidiyoo kana laale akka yuutuubii Malkaa Show saabskiraayib gootan. Gartee yaada biraa yoo qabaattan gaafii biraa yoo qabaattan FB Kadir Ilmoon Bannaa jala dhuftanii yaada keessan naaf barreessuu dandeessan jechuudha. Okay, gama barnootatti adeebinu as gama gubbaa kanatti xuuynaa jechuudha. Kun yoo akkuma agartan gama gubbaa steelzi sittingisi bakka itti sana akkanatti xuuynaa akkuma duraa san akkanatti qubee tana gaccuqaasnaa SSL kanarra xuuynaa asitti 443 barreessinaa. Isi kun isa kanarrattis akkanatti gadhooynaa. Kanallee Facebook.com gartee 443 goonaa okay irratti hennaani deebinee asirratti illee gartee asirratti Facebook.com jennaan asirratti illeedha. Kan hunda itti cuqaa kana itti gartee cuqaasnee tokkicha kana dhiifnaa jechuudha. Akkuma agartan kana deebinee kanarratti xuuynaa deebinee save jennaani akkuma duraa sana jechuudha. Deebinee edit goonaa deebinee asirratti illee lameen kanarratti cuqaasnee Facebook.com jennaan Facebook.com jenneen 443 goonaa jechuudha. Irratti cuqaasna. Deebinee isa kana laalin irraanfatina akkanatti cufnaa jechuudha. Inni akkuma duraati garuu foolmuraa biraa boodarra qayyaramaa jechuudha. Jijjiirama boodarra save gooneeti. Amma erga save goonee finneechi bakka san erga laal mana kana keessa erga finnee booda asirratti save goonee wani takka wanni beekuu qabdan inni kun duraan erga kana hunda fixee booda erga kana hunda fixee isa kana laal akkanatti cuftee booda gad deebitee save gootee connect goonaan ni dalagaa jechuudha. Garuu amma akkasii miti. Deebinee bakka laal tuqaa sadeen asirraa tan agartanii tuqaa sadeen tana xuuynaa VPS settings xuuynaa akkatti xuuyneeti san booda yoo inni kun duraan fakkeenyaaf akkanatti jiraatu ta'e laal akkanatti jiraatu ta'e kam goona ni cufnaa jechuudha. Isaan kana hundaa'u isa kana hunda cufna akkanatti erga cufnee booda lakkoofsi gubbaa kun rakkoon qabu 1500 akkanatti erga cufnee booda save jennaan. Erga akkasii save jenneen booda connect goona jechuudha. Amma ni hojjeta laala. Kiyya kun ammaan tana eegni isaaba kuni beeksisaa gizee isinii dhufee akkanatti irraa deebitan beeksisa waan ta'eef kana rakkoon qabu. Kun amma hojjechuu eegalee jira jechuudha. Kun lakkaa'ee jira. Isinii galee amma yoo isiniin galin waan isin dhibee keessaan dhuftanii na gaafachuu dandeessanii yuutuubii jalatti koomentii naaf godhaa Kadir Ilmoon Bannaa kan jedhutti naafontii godhadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. yuutuubii Malkaa Show adaraa rabbiif jecha saabskiraayib nuuf godhaa isiniin jenna. Galatooma.